هو garuu karaa hedduudhaan Hasan jechuudhaan gabaafame hadiisni suni hadiisa bareedaadha. haa ta'u haasoonii isin jettan suni osoo silaa haasoo san caqasaa irratti haasoone bareedaan fakkaatame daawwattoota keenyaaf illee akka ifa bahuuf I think bifa saniin yoo godhaa deemne gaarii jeetiin amana. mee Sheekh Hajjiin arraan tana dhaamsa isaanii kana waliin dhaggeeffannu. Oromiyaa dhun egaa murmii Itoophiyaa qofas osoo hin ta'in murmii nabiyyoonni Rabbii ragaa bahan san illee murmuudha. Namni Habashaadhaan lole murmii Rasulaatiin illee mormuudha jaan mormii Itoophiyaa qofaa miti. mormii Itoophiyaa qofaa mormu osoo hin taane Rasuulli illee alayhi salaam mormuudha jaan. jechuun gaa naangallee sheekha wakkituun mee irra deebinaa qo'e. Isiyyaamu barbaanna. Kanaafuu isa jalqabaa dhaggeeffadha. Biyyattiin Itoophiyaadhaa biyya jaalatamtuu biyya kabajamtuu. Biyyattiin Itoophiyaatuun biyya jaalatamtuu biyya kabajamtuu. Haaya. Isa kana kan ragaa bahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana kan Rasuulli ragaa bahe kana mormii ittiin qabnuti. Naam Rasuulli Rabbi alayhi salatu wasalam biyya Habashaa jaamtuu mootii Najjaashi jaamu kan walqixxummaan ilma namaatii fi walqixxummaan sabaa sablammoota amantii adda addaatti illee biratti argamtu mootii akkasii jiraati deemaatti godaanaa jeen sahabaa isaatiin mootii Abisiiniyaati. mootii Habashaa ammaa tanaan jenne gaa Rasuulli asin naa wadhugaa. akkam Habashaan jirtu kana hin jenne Rasuulli zamana san jee Rasuulli alayhi wasallam mootii san jee Rasuulli alayhi wasallam ragaa kan hubee zamana sanitti amata waggaa 1443 tura kana naa qabadhu akka gaaritti. Rasuulli Rabbi alayhi salatu wasalam hadiisa bareedaa keessatti mootii Najjaashi jaamu mootii dhiifama idduudhaan qoflaatu na qaba maaliif jennaan dhugaa biyya Itoophiyaa biyya jaalalaa biyya kabajaa ta'u Rasuula ragaa beef laakiin immoo Rasuulli ummata amma jiru kana mootii amma irra jiru kana yoo arge maal jaa dhiiroo maal jaa dhugumatti mee naawsigaa. اتركوا الحبشة ما تركوكم. اتركوا الحبشة ما تركوكم جي رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث بريدة إمام الباني لين وحسنه جتشو تجرى لكن مو إلى الشقود خيس جرى حديث خان حديث نغني إلى الشق أبدران درسي حديث نخراهد دو أن لعلميتي حسن جاني نملي إلى الشق أبدران درسي ما جي رسول الله حديث خان خيستي مي اتركوا الحبشة ما تركوكم. هايا شيخ الجين مي أكمل تفسر نلال رسول ربي حبشاتنا هنتوك إنا دا هم إسان إسن لك سنت هم إسان إسن هنتوك إنا إيرو إن يبان رسولي زمن سنكسا أما حديث نكوني في أبي موتما أبي تماتو تولي في دي حاول غافن نوغا حديث كان في bulchiinsa abiyyiitiin maaltu toli fide bakkinaan deemuuf tana jechuudha. Utrukul habashata maa tarakuukum jee aboo Habashaa tana hin tuqinaa biyya Habashaa jaamtu sana hin tuqinaa dura Habashaan tun eessa laal waa shantu jira as keessaa qulqulleessuu qabnu. Tokko lugaa waan jaamu seer lugaa afaan Arabaa keessatti damiira waan jaamutu jira. Damiira kana keessatti al-mutakallim al-khixaabaa jira. nama ati dubbattu eenyutti dubbachaa akka jiru Rasuulli alayhi salaatu wassalaam damiirri kun afaan Arabaa keessatti bakka 12tti adda qoodama. Damiirri 5 nama gartee bakka san hin jirretti dubbatu. Damiirri 5 immoo nama gartee itti ati yeroo sanitti akeektutti dubbatu. Damiirri 2 immoo namoota gartee akkasuma naawsi. bakka 12 jennee addaan si baasa. Damiirri 2 nama waliin jiran naam naawsi.
damirri lama nama waliin jirani bakka 12tti qoodama afaan arabaa keessatti damirri shan maali jenneen lilghaa'ibi damirri shan immoo nama gartee lil mukhaatib walii hagallu duuba gaa ammaan tana rasuuli sallallahu alaihi wasallam habashaa jechuu tana zamana san keessatti eenyuun hin tuqinaa jee rasuuli alaihi salatu wasalam ummata arabaa isaa keessa jiru ummata isaa saniin jarana ummata habashaa kana hin tuqinaadha haga isaan nagee isinii kannanitti nagee kannaaf akkas jechuun maal jechuudha yoo isaan nagee isin godhuu baatan hin tuqinaa hin jenne rasuuli yoo isaan nagee isinii kannan yoo isaan isin tuquu baatan hin tuqinaa jeen rasuuli araba ummata biyya isaa yeroo san keessatti biyya habashatti dhiyaatu yeroo san keessatti rasuuli alayhi salatu wasalam if duraafis ta'us ni danda'a waliifillee jechuu takka yeroo san keessattis ta'uu danda'a if dura rasuuli alayhi salatu wasalam waan if dura ta'urraa illee dubbatu danda'an rabbi isaan beekee jechuun waan taamu ni beekan caalimul ghayb jechuu osoo hin taanetti if duraaf rakkoo dhufamtu rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti isaan hubachiise fadhaa kanaafu utrukul habashaa tana dhiisaa hin tuqinaa hin lolinaan hin balleessinaa hin miidhinaa maa tarakukum jechuun maadaama isaan isinii kana hin tuqiniin isinii kanatti hin ka'iniin isinii kana hin miidhiniin lola isinitti hin baniniin isinin ajjeesinin hin tuqinaadhaa je na obsiga duuba bakka kanatti mee hajii maal jaamme Itoophiyaa hin tuqinaa waan isin hin tuqiniin jedhee jiran duuba Itoophiyaa jee maqaa dhee rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam sheek hajii bakka kana naa ibsa hadiisa keessatti habashaa jechuutu jira moo Itoophiyaa jechuutu jira so kana sheek hajii dhiifama naa godhagaa jechuun naaf hin galle hadiisni kun sheek hajii habashaa jee moo rasuulli alayhi salatu wasalam moo Itoophiyaa jee duraan dursee gaafiin tun adda nuu qabdu labziin Itoophiyaa jaamtutu ni jirti dhiiroo habashaa jee habashaan tuni dura qobsumaan eessa laggeen diimaa laga diimaa gartee bahar bishaan diimaa isin tuni yamanis ta'uu dandeessi Itoophiyaas ta'uu dandeessi Jabuutiis ta'uu dandeessi Suudaanis ta'uu dandeessi Keeniyaas ta'uu dandeessi Tanzaaniyaas ta'uu dandeessi pretty much East Africa ta'uu dandeessi gabaabatti walii hagallu kanaafu hajii keenya sheek hajii keenya ulfaadha galatooma nama hedduu isin dinqisiifatuu fi isin jaalatu irraan hadiisni kun naaf hin galleefin akka naaf galuuf keessa isin gaafachaa jira so nu ibsuu qabdan hadiisa kana so mootummaa Itoophiyaa amma jiru kana itti baananii rasuulli hadiisa kana keessatti alayhi salatu wasalam ammas maadaama mootummaan Itoophiyaa takka mootummaan Abisiiniyaa mootummaan Eritiriyaa mootummaan Itoophiyaa gizee jennu mootummaa Itoophiyaa kana eenyuu fi eenyutu wallalu jira amma biyya arabaatii fi habashaatu wallalu jira moo habashaa fi habashaatu wallalu jira Itoophiyaan tuni tanuma ummata gartee Oromootii fi Amaaraa qofa Itoophiyaan tun dhiiroo namni wallalaa jiru kun namni lolli jidduutti deemaa jiru kun habashaa fi habashaadha moo Ameerikaa fi habashaa jidduudha Ameerikaan lolli isin Itoophiyaa irratti gaggeessaa jirtu kan nuti agarreegaa jechuun Ameerikaan lolli isin Itoophiyaa irratti gaggeessaa jirtu ani hin agarre haqiiqatan so yeroo ammaa tana keessatti harkaa wal qabu dirree lolaa keessa jiru eenyu saba Eritiriyaa saba Tigraay saba Oromoo saba Amaaraa sabaa sablammoota Itoophiyaati so sabaa fi sablammootni Itoophiyaa rasuulli alayhi salaam habashaa fi habashaan hin jenne ummata arabaa keessa dhaabbatee rasuulli alayhi salaam utrukuuhum je lakkisa utrukul habasha
damirri kun eenyu baana damira gisee jennu antum anta antuma huwa sigale so eenyu damirri kun damira lilghaibi moo damira gartee ummata waliin jirani moo damira gartee lilmukhaatibi moo eenyu manni kun rasuulli alayhi salaatu wasalaam hin tuqinaadha isaan isinin haga isaan isinin tuqinaa jeen kuni rasuulli ameerikaatti fedhe awurooppaatti fedhe ameerikaan amata 300 hin geessu haga isin argamtee as jiddu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo san keessatti ameerikaa tana maqaa dhoonii dubbatamu qoy duraan dursee wahin gaafadha hadiisni kuni wanni inni itti fedhamee fi qaama mootummaa Itoophiyaa kana maaltutu isa walitti fide mootummaa biltsiginnaatiin mootummaa abiyyiitii fi hadiisa kana maaltutu walitti fide gaafiidha tun hadiisni habashaa fi habashaan wal hin tuqinaa hin jenne ummata arabaa keessa dhaabbatee rasuulli sallallahu alaihi wasallam ummata ollaa keessanii habashaa tana khajabuutii ta'uu mala khanajjaashii ta'uu mala khasuudaan ta'uu mala ummanni sudaanis habashaa jama beeka daawwattoota keenya habashaan Itoophiyaa qofaa miti habashaan takka amaara qofaa miti bara amma yoontaan ummata amaara qofatti hadiisni kun fassarame jechuu bara hay mootummaan kuni eenyuun lolaa jira duraan dursee namni tokko mootummaa ta'uudhaaf ulaagaan inni guuttatuu qabu hin jiru mootummaa duraan dursee hawaasa harka 100 harka 75 harki 75 mootummaa kana hin fudhanne beekamtiin kannineef dura mootummaa kana hajjii keenya sheek hajji akkamitti beekamtii kannitaniif mootummaan kuni mootummaa hawaasni harka 100 harki 75 beekamtii kanneefi miti duraan dursee akkamitti beekamtii kannitaniif mootummaa kanaaf mootummaan kun beekamtiin qabu mootummaan kun hawaasni hin filanne hawaasni bakka hin buufanne hawaasni bakka hin buufanne filmaata keessatti hawaasni harka 175 hin hirmaanne mootummaan kun fedhii isaatiin ani mootummaadha jedhee labsate mootummaa namni bakka na bu'a jedhee namni falmatee takkaa filatee miti kanarratti mormii qabna sheek hajji keenya duraan dursee hadiisa rasuulaa bareedaa kana alayhi salaatu wassalaam mootummaa biltsiginnaa mootummaa abiyyii kanatti fassaruun duraan dursee mee kana bakkatti nu godha rasuuli rabbi mootummaa biltsiginnaa kanatti fedhanii moo paartii biltsiginnaatii fi paartii kaafaa'ootii fi paartii TDF ti paartii wayyaaneetii fi kanatti fassarammoo ameerikaa fi awurooppaatti fassarammoo arabaa fi habashaa baanammoo eenyu hadiisni kun addanuu bahuu qaba sheek hajji keenya hadiisni kun hedduu tashusha uumee jira gaafii nutti ta'ee jira mootummaan kun ofiifuu gaafii nutti ta'ee jira hadiisni kun duraanuu ilaalcha qaba laalamuudha qaba hadiisni kun mataan isaatu duraan dursee gara lugaatiinis laalamuu qaba gara gartee sahiihummaatiinis laalamuu qaba sanadni isaa laalamuu qaba hadiisni kunis lama mootummaan kuni ofiifuu beekamtii mootummaadhaa hawaasa biraa harka 75 hin qabu kunilleen gaafii keessa seenee jira haya habashaa jechuun eenyu kunis gaafii jala seenee jira kunis ifa nu bahuu qaba habashaa jechuun Itoophiyaa qofa Itoophiyaa jechuun saba tokko qofa jechuudha moo paartii tokko qofa jechuudha moo maal jechuudha hay barroo kanuti bar ifirraa lolaanii jirru bar mootummaa nu sarbaa jiru nu saamaa jiru nu ajjeesaa jiru abbootii gadaa dheengadda ajjeese karrayyuu irratti imaama nurraa ajjeese asaasamu shaashaman irratti baddeessa irratti imaamatu nurraa ajjeefame masgida 40 oltutu nurraa diigame takka gubate kuno gabaasa Dr. Sheikh Ustaad Ahmadiin Jabalaala gabaasa inni ammaan dura qorannaa fi qo'annaa cimaa godhee waa'ee dhimma masgidaati wal qabatee mootummaa aangoo isaa biltsiginnaa kana jalatti masgidan diigame takka gubate takka ammoo
waraqaa ragaa beekamtii hin qabdu jaanii irraa fuudhan mootummaa kana jalatti. Hay qoy hadisni kun osoo qoy haya sahiha jennee haa fudhannu. Sadarkaa Hasan irraa sadarkaa gartee inumaa ol aanaa haa kenninuufi. Gaafii takka hin qabne. Muttafaqun alayhi osoo jettaniin fakkeenyaaf hin baanaan bara. Osoo hadisni kun sadarkaa guddaa sanillee akkasitti fayyummaa isaa kennitaniifi Rasuuli Rabbi alayhi salaatu wassalaam hadisa kana paartii tokkotti fassaramu. Moo ummata Arabaa ummata Habashaa hin tuqina, ummata gurraacha hin tuqina. Ummanni gurraachi kun kan guutuu East Afrikaa keessa jiru yoo isaan nagee isin godhan nagee godha. Rasuulli mootummaa hin jenne as biratti. Paartii bilisiginnaa hin jenne Rasuulli as biratti alayhi salaatu wassalaam. Paartii takkan deeggare Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kuni ilaalcha deeggarsa paartii takka agarsiisa malee Sheek Hajji keenya. Ilaalcha Rasuula Rabbi irra dhaabbattanii wanni kuni gara Rasuulli itti fedhutti hin hiikamne. Sheeka kiyya dhiifamnaa godhigaa. Abbaa kiyya illedha. Sheeka kiyya illedha. Nama nallee barsiisuu danda'u, nama nallee guddisuu danda'u, nama nallee dhaluu danda'u. Laakiin immoo anka mormaa jiru isin osoo hin taane jecha hadiisa Rasuula irratti alayhi salaatu wassalaam hiikoo isin kennitan sun sanii mormaa jira jechuudha. Akka nama tokkotti haga wallaala kiyyaatii fi humna kiyyatti hubannaa kiyyatti jechuudha. Kanaafuu hadiisa kana mee irra nu deebi'aati nu qulqulleessa Haji. Sheek Haji Ibrahim durataa majlisa Oromiyaadha kabajaadhaan ulfinaan wayyoomaan haala kabajaa ulfina isin qabdan isanii isin gaafadha. Maaliif hayya duree keenya aalima keenya dubbiin tun burjaajii umtee jirti nu keessatti. Mootummaan Ameerikaa Itoophiyaadha lolaa jiru sheeka keenya. Miidiyaan waan gartee dhugaa jirtu gabaasaa jira. Suni mootummaan mormitoonni dhufanii biyya qabatuu fi Finfinnee qabachuu dhabuun suni waan hadiisa kana walitti hidhataa miti. Isaan akkas jechuun Habashaadhaan lolutti jiran jechuudha miti. Habashaa fi Habashaatu wallalaa jira. Habashaa fi Habashaatu wallalaa jira sheeka keenya. Hadiisa kana keessatti Habashaan Oromoo, Habashaan Amaara, Habashaan Somaaleedha, Habashaan Guraageedha, Habashaan Tigreedha hin jenne Rasuulli hadiisa kana keessatti alayhi salaatu wassalaam. Inuma akka garii ulamaa gariirraa nuti barannetti ulamaa gariirraa akkatti barannetti inuma Habashaan inuma Tigreedhaa hujaan. Habashaan tun inuma Tigreedhaa hujaan. Gariin isii inuma Eritiraadhaa hujaan. Bara silaa hadiisni kuni osoo sila akka ilaalcha amma ulamaa nama biraa tokkotti osoo fassarreefaa inuma Tigree hitti hin bu'inaadha, Tigree hin tuqinaa jechuudhattuu fassaran sheekootiin garii. Sheeticha tokko kaniin ani irratti gartee dubbii tana akka gaariitti waliin haasofne tokko inuma osoo hadiisni kun ja'amee hojii akka silaa Haji ja'anitti silaa Tigree hin tuqinaadha, yoo Tigreen isin tuqu baatte hin tuqinaadha, yoo isin tuuxe qofa dhukkeerraa kaasaa jechuudha. Akkas jechuudhatti nama fassaree jira. Habashaa jechuun inuma Tigree qofa irrattuu gabaabbataa warra jedhu jira. Walii haa gallu. Ilaalcha hiikoo nama tokkooti sun. Kanaafuu hadiisa kana keessa fiihi maa fiihi duraan dursee hadiisni kun gaafii qaba. Ilaalcha qaba hadiisni kun. Takka mootummaan ammaa jiru ka Itoophiyaa mootummaadhaaf hin jiru kun duraan dursee inninis ilaalcha qaba gaafii keessa jira. Lama. Habashaadha jechuun eessa qubsumaan lafatami jechuu gaafiitu jira ilaalcha qaba kunis. Sadii. Lugatti eenyuun Rasuulli akkas jedhe isin hin tuqinaa warri jeen sun gaafii qaba eenyu gama afaan Arabatti gaafiitu jira. Afur naa lakkaawe. Waliigalame afuran tan naa lakkaawe. So hadiisni dubbiidha qaba. Mootummaan dubbiidha qaba. Afaan hiikoon isaa dubbiidha qaba. Habashaa jechuun Tigree moo guutuu Itoophiyaati jechuu dubbiidha qaba. Waliigalame mootummaa haqaati moo mootummaa baaxilaati jechuu dubbiitu keessa jira. Kanaafuu waa hedduutu hadiisa kana keessatti jecha gocha kana keessatti gaggeeffame. Wanni akka nama gaddisiisu gaa maqaa ummata diinii islaamaa kanaatiin maqaa ummata hawaasa guddaa kanaatiin hadiisni kun paartii tokko irratti yoo hiikamu akka malee na gaddisiisa. Akka malee. Bataam ana aasif jiddan
آسف جدا سيقالي في غير محله جنان حديث نقول بك إسات ملته كمي حديث نقول بك إسا ملته كمي بك إسات مت حديث نقول اتركوا الحبشة ما تركوكم حديث نجا أمي فسر مسون بك إسا ملتين هي كمني شكوتي كينيا يفهم نوفلتا إجرى إلينا أمبسا قروا دوغان دوغان dhugaa deeggarra malee waliin deeggaru dhugaa walitti himna malee walii miti kaa faarsin walii miti kaa guddisnu dhugaadha guddisna dhugaa waliin guddanna dhugaa waliin jirana dhugaa waliin duuna hadiisni kun bakka isaatiin maletti fassarame fi gayri maxilli kana jala murree sararuu qabna hadiisni kun bakka qaba bakkatti godhuu qabdan majlisni oromiyaa waan kana deebitanii والمريتني إبس الجنة يون رتي باستنيس بريدا يوم يوف رتي باستنيس بريدا قالوا حديثة كان سر سورتي باسو كبدن حديث نكون إلال شبارتي تقرتي هنداو هنك أبو إلال شبارتي تقرتي هنداو هنك أبو إثيوبيان أبيي رامتي إثيوبيان بلسجنا رامتي حبشان بلسجنا رامتي حبشان سبا سبلن موتا لجين ديما نانو إسيتي هدامن هندا أورومو أمارا أفار سودان سومالي كينيا كان هندا فرطا سونيغا بيكم سارت هندويني مرمي إيسا جركون مرمي سياسة تيراميمتي خنافو غرا لغاتينيس ركوتو جرا يني غافي تجرا غرا مقاتينيس غافي تجرا maqaan kun habashaan kun eenyu waan jirrotti gara mootummaatiinis gaafiitu jira jenne gara hadiisaaniitiinis gaafiitu jira jenne hadiisni hasan ja'amee jira garuu gaafii guddaatu jira karaa hedduu afuriin hadiisa kana karaa gartee bakka hedduudhaan ragaa isaa daliilfatanii hadiisa kana seejaaniin utrukul habasha hajoo mee gara sheekaatti isin dabarsina mee gara hajji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amaana nabi muhammad galman gahun dirqama kenna wanta taheef nabi muhammad amaana rasuula nutis galman gahuudhaaf hadiisa kana mormii irraa hin qabnu garuu hadiisni kun bakka isaatiin hin malletti fassarame tuni amaana rasuulaati tatiisuu qabnu tunis amaana rasuulaati alayhi salatu wasalam kanaafu kana gaani morminaa jechuun nutilleen hadiisni rasuulli alayhi salatu wasalam isa habashaadhaan hin lolina maadaama isaan isin hin lolin jedhe malee habashaa ofiifuu nu lolaa jirtu ol antummaa saba tokkoo lallisaa jirtu ol antummaa afaan tokkoo lallisaa jirtu ol antummaa amantii tokkoo lallisaa jirtu ol antummaa afaan tokkoo lallisaa jirtu ol antummaa paartii tokkoo lallisaa jirtu rasuulli rabbii ardiin habashaadhaa ardii walqixxummaa je ardii walqixxummaati je biyya walqixxummaati je mootummaa ammaa kana rasuulli alayhi salaatu wassalaam balaaleffatee jira rasuulli walqixxummaadha dubbatan haqa dubbatan rasuulli alayhi salaatu wassalaam mootummaan kun kan ummata isaa mormu hidhee jiru mootummaan kun abbootii gadaa ajjeesee jiru mootummaan kun abbootii amantii ajjeesee jiru kiristaanirraayis islaamarraayis akkamitti mootummaa kanaan hin mormine akkamitti mootummaa kanaan hin lolle duba nuti hay habashaa fi habashaadha bar khawallalaa jiru malee faranjii fi habashaa miti bar sheeka keenya haya miti adiibinu yaa miti dhaloonni isaa gosti isaa sabni isaa araba akkasi dhugaa rasuulli rabbi araba lammii Itoophiyaati miti rasuulli alayhi salaam Itoophiyaa qaama ofiitiin dhufee arguu osoo hin tahin waxyii rabbi isaa dabarseen Itoophiyaan biyya nagahaa dhugaa Itoophiyaan biyya nagaati garuu arraan tana rasuulli yoo argannaa'u maal jaan alayhi salaatu wassalaam Itoophiyaa ta rasuulli baanan suni ta waxyiin itti bute suni ta yeroo saniiti sheeka keenya hay Itoophiyaan ammaan tana ummata isii Suudii keessatti hiisistee dila ammaa galfachuu dadhabde lammii ofii biyya arabaa keessatti ficisaa jirti Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa
karrayyuu walloo irratti droonii buusee ummata isaa cafacafaa jira. Boombiidhaan ummata isaa haleelchaa jira. Duba rasuulli alayhi salaam Itoophiyaa kanaatiin miti ta'e inni faarsee bar. Itoophiyaan rasuulli alayhi salaam biyya jaalalaa, biyya kabajaa, biyya walqixxummaa jee. Itoophiyaa boombii lammii isirratti facaasaa jirtu miti bar hajji keenya. Ustaaz, yaa mudiir, yaa alim, yaa sheeka keenya, yaa sheeka keenya, yaa abbaa kiyya. Ifa manaa godhi noof folchi bakka kanatti gaa. Rasuulli Rabbii Itoophiyaan isaan faarsan bar tanaa miti sheeka keenya. Ardiin Habashaa isaan faarsan tanaa miti, ta'arraan tanaa miti bar. Ta zamana saniiti bar yaa sheeka keenya. Hay ta zamana kanaatu ni bar sababaa isitti bar baqannee biyyaa baanee bar yaa sheeka keenya. Sababaa isitti ulamaan Islaamaa Itoophiyaa keessatti ilmi barsiisuu dadhabee biyya Arabatti galee bar achitti bar osoo barsiisu achitti du'ee bar ulamaan Islaamaa gurguddaan kan Itoophiyaadha. Sheeka keenya maal taatan jechuun maali bakka kana maaltutu jira jechuun dhiifama naa godhaa maaltutu jira naaf hin galle gaafin kun dhugumatti naaf hin galle hay yoo hadiisa rasuula alayhi salaatu wasalaam waan rasuulli itti fedhanii yeroo itti fedhanirraa baasnee bakka biraa haadaa fi ghayri mahalli yani bakka isaa maleedha kun kana mormuu qabna gaa mormuu qabna يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما جا ربين هك أدبت هاجي هك أفرقا بهاجا رقوت الربي تيسين لبو تيسانت اللي ونكون يو دوغوغرتي لبو تيجي دوغوغرة جتن لبو في تلتي لغاسة مرتيسا جا haqni kun yoo haadhaa fi abbaa keetinlee isaan karraa maqan karraa meexan jettee bifa kabajaatiin bifa ulfinaatiin haadhaa fi abbaa keetillee karaan kun karaa haqaatii mitiittee gorsuu qabda. Haqni kun ammas hiyyeessaa fi dureessa hin ja'amu. Hiyyeessa waan ta'eefin haqarraa maqeef hin ja'an. Qabaataa takka dureessa waan ta'eefin haqarraa maqee isaaf tumsees hin ja'an. Dureessa ta'us hiyyeessa ta'us mootummaa ta'us yaa akhi kan nu jiraachisu rabbi kan nu qananiisu rabbi kan nu sooru rabbi nuti rabbii inni isaaf argamne addunyaa kana keessa jiruuf dhugaa dubbatu qabna mootummaaf bakka bu'uun qabdu sheekotiin deenya mootummaadhaaf bakka bu'uun qabnu mootummaan bakka nu bu'ee dubbatu malee nuti mootummaa keenya wanni baaxila isaa dogoggora isaa bakka buunee amantiidhaan walitti hinuuf hin jiru kana gaa mormuu qabna ni falmannaa jechuudha. نعم اتدمنا كان عفوفي بيا حقا إثيوبيان بيا والكتمة بيا جاللا جلين أبو محمد صلى الله عليه وسلم إيه تنر ركوران كم نقرو أبي جاللاتي أبي أكناتي إن جن رسول الله عليه الصلاة والسلام سوني زمن إساءاتي يرو إساء قطوك نعم رجعوا به لوكا بيا نبي ربي نجاه جدي رجع به نجاهن قبض جدي موتموني على كيستو موتموني على لوكا إثيوبيان نجاهن قبضو جوار محمد هيته هراجرا بقالا غربا هيته هراجرا قرر في قرو ميك أنتم تو أجيفمي أني أصوم بيجسان جروتي نجاه أبي بيجسان كيسا بافدي waggaa lama dura biyya dhaqee tun ture qe'ee tiyya mandara kiyya keessatti nageenya dhoowwan ilmaan kiyya rafuu dadhabde jiraachuu dadhabde nagee dhabneetii nuti ka biyya alaa jirru arra mirga guutuu akka Ameerikaa kana keessatti dhaabbannee waan haqarratti hundaa'e haqa dubbatuu hin dandeenyu biyya keenya keessatti isin arra osoo nagee qabaattanii sheeka OBN irratti dhuftanii hin dubbattan kana nagee dhabuutu arraan tana isin dirqee OBN irratti isin baase mee kottaa OMN irratti dubbadhaa akka isin amantanii fi akka isin yaaddanitti dubbadhaa haasoonii kun haasoo keessanii miti haji haasoo mootummaa biraa barreeffamee isinitti kenname haasoonii kun haasoo keessanii miti kuni hajjiin ani beekuudhaan miti kuni majlisaan ani beekuudhaan illee miti naam dhiifamnaa godhaga nuuf falchaa deema ijarraa noon bisaa sattuu Awurooppaan Ameerikaan bifa adda addaatiin nutti duuluun egaa qoy Ameerikaan yoom duulte qoy
namticha kanaan lola dhaabii jechaa jirtiin ummata kee ka ajjeesaa jirtu ajjecha irraa dhaabii jechaa jirtiin ummata Oromoo Walloo Oromoo kan ajjeesaa jirtu kan boombiidhaan fixaa jirtu dhaabii jechaa jirtiin ummata Tigraay kan nyaataa fi dhugaatii fi wal'aansa dhoowwite irraa hin dhoowwiniitii gallakkisiifee jechaa jirtiin kana godhuu baannaan gaa ni balaaleeffatte addunyaan of course yoo inni nagee labseen mootummaan nagee labsaaf addunyaan nagee labsitiif mootummaan sirrii hin jiru haji keenya qeeqamuu qaba hin tuqamin jechuun dandeessan gaa inninis tuqaa dhaabuu qaba bar rasuulli alayhi salaatu wasalam yoo mootummaan tokko isin hin tuqin hin tuqinaa nun jee bar garuu mootummaan nu tuqaa jira nu jeesaa jira nu saamaa jira nu sarbaa jira nu dhabamsiisaa jira boombii nu darbaa jira nu awwaalaa jira biyya keessa nu dhabamsiisaa jira mootummaa abiyyeeti mootummaa bilchiginnaati kun sheeka keenya bakka kana atti deebinume mormii Itoophiyaa qofas osoo hin ta'in mormii nabiyyoonni rabbii ragaa bahan san illee mormuudha akkamitti qoy hay namni abiyyiidhaan lole rasuulaan mormuu jechuudha namni bilchiginnaadhaan morme rasuulaan mormuu jechuudha akkamitti sheeka آيات ربي أكملت دقني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار إن جن ربي موتم ما ساته هذا في أبل لي هاته أبلي سافي أبليت لي هاته نما ظلمي دلبوتوكو إتي إركو قرأتني يا دسا ديقرون ولين آبتون موتم ما هكآت جتون فول ربي درتي ربي اتقافة تنتني ولين إسين اللي ظالمة ساني ولين سببا إبديسة إساتوني ولين إسين توتي ربي ننجني ولا تركنوا جن رب أبو هندقرنا برن أبتنا ولين هنتهنا يا دانيس قبنيانيس همنانيس دندتينيس موتيز هاته فرك هاته لميك هاته أهدا في أباك هاته أبا في هاته نما ظلمي دلقي نما ميت دلقي ولين هند أبتنا ربي ننجن آية كان الرئيس جر شيكا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار جي سببا إسان كان إركو قدتني إتيركتني ياد ساني دقرتني ولين أبتن إسن اللي عذابني إسان تقول لي إسان تقانون جنة رب قوي هاي كنافو رسول ربي عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيروا بيد جنة فإن لم يستطع فبلسان جنة فإن لم يستطع فبقلب جنة وذلك أضعف الإيمان هاي موتم ما كان يو إني نما أجيسو يو إني نما سامو يو إني نما سربو رسول ربي أساتي لا ننجي مرمان ننجي دور الأبدا ننجي دندسن haga isaa humna yoo qabaattan humna sadarkaa mootummaa yoo jiraattan mootummaa san ajjecha irraa dhaabsisuudhaaf harkaan qabaati dhaabsisan hunjee ibidda inni qabu atis yoo qabaatte ibidda san hin dhaabsista harka inni qabu harka san yoo qabaatte harka san hin dhaabsista yoo kana hin dandeenye rasuulli jechaan arraba keessaniin morma arraba keessaniin gorsaan hunjee rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo kana hunda dadhabdan immoo irra laafaan imaana qalbiidhaan jibbuudhaan hunjee rasuulli alayhi salaam hay duba kunoo hadiisa rasuulaati miti hay mootummaa Itoophiyaa deeggaruun rasuula rabbii faalleessuudhaan miti mootummaa rabbiin rasuulli deeggaraan hunjee mootummaa akkanaati mootummaa akkanaa inumaa kalolaniin yoo danda'an inumaa yoo danda'an kalolaniin hinjee kalolaniin akkasitti beena gaa rasuulli akkasiin nu barsiise sheeka keenya bakki tun ani hin beeku barruun tun barruu teessanii miti sheeka haasawni kun haasoo keessanii miti OBN haasoo keessan kana wal duraa fi wal duuba lallaaqee arraan tana ummataa waliin walitti isin buusuuf gocha hamaa dalagee jira OBN illee seeratti dhiyeessuu qabdan Sheekh Haji Ibrahim isaan illee mormuu ta'a isaan mormuu jechuun nabiyyoota mormuu jechuun akkamitti rasuula mormuu taamamee mootummaa bilchiginnaati mormuun daawwattoota keenya abiyyiidhaan mormuun akkamitti rasuula mormuu jaama Ameerikaan abiyyi dura dhaabbatuudhaaf ajjecha inni godhaa jiru balaaleffatuudhaaf Ameerikaan qabeenya isii irraa uggurtee uqqubirra keessee irraa waan isiin qabdu keessaa baafachuun rasuula rabbiitiin akkamii mormuu jaama qoy hay mootummaa nama ajjeesaa jiru kanaatu rasuula mormuu jira bar bawa rasuulli alayhi salaatu wassalaam lubbuun nama mu'minaa takka ajjeefamurra bar kaabaan diigamuutu irra wayya jee bar hay mootummaan kun abbootii gadaa ajjeesuun lubbuun abbootii gadaa lubbuudhaan miti sheeka keenya hiriyoottan keessanii warri dheen gadaa ajjeefame karrayyuu irratti abbootiin gadaa
إمام موتان أجيفمي جارتي يولين أجيفمي إسن اللين قباتني وانسان بلالي فتني جزاكم الله شيكا كين يغافت أني أدنا هاي دوا موتو ما كان دورة أبنى يومور من مالي مور من دوبا من رأى منكم منكرني مال جتشو دوبا شيكا كين اتنافو فيكا جون أمنتا كم يو كيسا نما باسا أمنتا اوي بالسجننا وجه يومور من نوتي abiyyi dura yoo dhaabbanne amantii islaamaa keessaa baana jechuudha. Akkas jechuu feetan gaa dubbii tanarraa sheeka deebitanii ibsa ejjennoo baasuu qabdan lammada deebitanii. Dubbiin tuni yoo akka isin jettan akka nan hubadhe kana yoo taate dubbiin tun gaafii qabdi sheeka keenya. Ani abbaa kiyyaan dogoggortan hin jiru. Abadan dogoggortan isin hin jiru garuu dubbii teessan mormutti hin jira. Dubbiin teessanii morma malee dogoggora qabdan hin jiru. رسول ربي عليه الصلاة والسلام نما موتما ديسيتي أدري نياتا أو دافجتشا نمني رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبرتين تك عذاب سنتين ونجي نياتا إسي هيت أدري هيتي نياتا أوتي وان ريدو أوتي لفتان رديمتي وان نياتو أكا إسي نمبر بانيلي أوتي سببا سنف أدرين نمتتين سببا عذاب وتي عذاب سنتين ونجي موتما كن أمتا تقرأ نياتا أوتي دواء أوتي daandii itti cufee ummata meeqantamtu beelaaf saaxilamee ajjeefamaa jira shee keenya. Mee nageenya mootummaan kun labsee jiru naami. Mootummaa ummata isarratti Eertiraa biyya birarraa ergifatee waraana ummata isaa ficcisiise. Qorannaa New York Timesin kan Ameerikaa godhin mootummaan kun lola osoo warri Tigraay hin jalqabin ofii isaatii qophaawee ofii isaatii lafa jala akka lola taasisuudhaaf qophaa'aa jiru ragaan gahan irra gahamee jira sheeka keenya. Sheeka keenya gara siyaasaatiin isuu dhufne ragaa gahaa qabna. Gara amantiitiin isuu dhufne ragaa gahaa qabna sheeka keenya. Kanaafuu dubbiin tuni mee deebi'aati sheekootii keenyaa wal maradha. Majlisa ulamaa waliin wal maredha. Ulamaa guutuu Oromiyaati wal maredha. Mee dubbii tana irra deebi'aa laala. Mee dhugumatti hadiisni utrukul habasha maa tarakuukum jedhu kuni mootummaa kana wanni simata wanni fudhata mee dubbii tana deemaatiin ulaala sheeka keenya dhiifama nu godhan ofolchaga kumuyyuu nabiyyoota hin mormu anbiyaa hin mormu amantaa isaa kabajuudhaaf amantaa kaanillee kabajuutu isarra jiraata shari'aa keenya keessatti amana rasuulu bima unzila ilayhi tana isin mormu amantii biraani kabajnaa amantii teenyaa isin tuqina namni amantii keenya tuqee amantii isaa tillee hin tuqinu nuti garuu nama san seeraaf dhiyeessina suni nama fedheehu abbaa fedhe haa ta'u amantii namaa tuquun dhoowwaadha shari'aas namatti tana ala raasi wal inni isin fudhanna sheek hajji keenya I love you so much ana uhibbuka fillah laakiin tanarratti waliif hin galu lalga abbaa kiyya akka abbaa kiyyattiin silaala ulamaa kiyya hayyuu keenya beekaa keenya dubbataa keenya sheekni nuti qabnu Itoophiyaa keessaa isin cimaan tokko garuu bakka tanarratti waliif hin galuga bifa jaalalaatiin bifa kabajaatiin bifa ulfinaatiin ani ija cufadhee isin dura dhaabbachuu osoo hin taane dubbiin tuni laalamuu qabdi sheeka laalamuu qabdi maaliif هذه حكومة التي تحارب الشعب يا أستاذ موتما أمة إساتي اللولاجركم موتما كن أوفيفو بيكمتين كأور كإبرار كتربات مشان حواس برت بيكمتين كأو موتما كان نمنين فلن موتما مصلحاتي وفي إساتي في فلتي دانتاساتي في فلتي شو كيف يكون الحاكم حاكما مع أن شعبه سيتقاتل بعضه بعضا يا شيخ كيف يا أستاذ وإذا رجعنا في حال بلادنا هل نستطيع أن نسمي من يزعم الحاكم حاكما من يزعم الحاكم حاكما مع أننا كلنا نعرف يا شيخ كيف نستطيع أن نسمي من يزعم الحاكم حاكما أكمتي موتما تكو خاني موتما دايفين جو خواصني بكمتين خنيني بخين فلتيني أكمتي موتما دا جنان نعم مع أننا كلنا نعرف أن غابة بلادنا
ومدنهم وقراهم تحرق بأيدي هذه العصابة. يا شيخنا الفاضل، كيف مع أننا نعرف أن غابة بلادنا ومدننا وقرانا تحرق بأيدي هذه العصابة؟ موتما مجرمة كان جلت حالة دقلان كينيا شاكان كينيا أمني كينيا غندي كينيا بيتي كينيا سبني كينيا بلبلا جرون غبتا جرون موتما كان أنا كميتي موتما راجتنا دران درسي كنافو موتين خوني دران درسي موتي جاموداف أولاغا هنغوت تني أولاغا موتما را هنغوت تني موتما توراف كنافو isin namni alimaa guddaan namni hojiin keessan hojii guddaa ulfinaa fi beekamtii fi kabajaa guddaa nu biratti qabdan mootummaa biltsiginnaatiif hadiisa bakka isaanin mallee kaayuu kana ni qeeqna ni morminaas. Kanaafuu duris ammallees mootummaan tokko mootummaa ta'uuf seera qabaachuu qaba, ulaagaa guuttachuu qaba. Sulusni sadii beekamtii mootummaa kanaaf hin kennine. Kanaafuu dubbii tana deebi'aatii muraaja'a godha, laala, waan barbaachisu hunda irraa mareedha. Hedduu gaddinee jirra haasawa keessan ka OBN irratti godhame. Nu fayyisaa isin jenna gaa isin abbaa keenya. Wallahi hedduu isin jaaladha haji keenya. Haji Umar gaafadha, Haji Umar akkaan isin jaaladhu. Haji Umariin hedduu isin odeeffadha hedduu. Wallahi ana uhibbuka fillah Sheikhana al-Fadil. Garuu bakka kanatti isin mormaa fudhatama dubbiin tun akka nu qabaattuuf xiqqoo nu mijjeessaatii nu sirreessaa inshallah. Gabaabatti mootummaan kun mootummaa warra maslahaati malee mootummaa ummanni filatee miti. Mahayyirratti hadisni kun dubbii qaba, laalamuu qaba. Mootummaan kun dubbii qaba, laalamuu qaba. Jechi afaan arabaa rasulli achi keessa fayyadame sun dubbii qaba, laalamuu qaba. Habashaan eenyu laalamuu qaba. Lugaan utrukuuhum utrukul habasha, utrukuun suni damiirri eenyutti akka deebuu qabu lugaan sun dubbii qaba, laalamuu qaba. Habashaan Tigreedha moo Itoophiyaa guutuudha moo East Africa guutuudha moo dubbii qaba, laalamuu qaba kunilleen. Kana kajachuu barbaadu daawwattoota keenya gaa nuuf olcha, wanni kun sirraa'uu qaba, nu mirkanaa'uu qaba. Viidiyoo kana sheeka biraan naa gaha. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairal jazaa. Turtii gaarii nageenyaa jiraadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.